Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu maatii Waaqayyoo akkam nagaa jirtu nagaa keessanii hin nagaa kootii Waaqayyoof haa galatu. Egaa kun Sanbii TVdha. Baga nagaan gara Sanbii TVtti dhuftanii namoonni yeroo jalqabaaf gara YouTube kanatti dhuftan nagaan baga dhuftanii isin simanneerraa subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Kana malee immoo mallattoo fuulduratti dhuftu mallattoo bilbilaa sun tuqaatii oolishii jettu ragaawwadhaa kan nuti gadhiisnu akkuma gadhiisneen dafee akkasiin dhaqqabuuf jechaadha. Asiin sagantaalee garaagaraa darbaa keessummaa Abrahaam taajabbii faarfannaa barnoota wangeelaa deebii shakkitoota wantoota garaagaraa ni argattu. Egaa arjummaan waaqa keenyaa dhiifamni isaa araarsummaan haadha keenyaa kadhannaan qulqullootaa gargaarsi ergamoota hundaan caalummoo jaalala waaqayyo jaalala duuka buutota isaa nuuf haa kennu. Egaa maatii waaqayyo guyyaa har'aa kana gara keessan kanaan dhufee isinirraa waa barbaadeen jechaadha. Innis maalidha? Karaa garaagaraa karaa guruppii garaagaraas gaaffii gaafatanii jira jechaadha. Kanaafiyyuu viidiyoo isaa akkan isinii hojjedhuu fi koomentii jalatti gaaffii amantaadhaan wal qabate kamiyyuu koomentii jalatti naaf barreessaa. Koomentii jalaa dubbiseen ani immoo viidiyoo isaatiin hundumti keessan akka bartaniif erga takkaan isiniif deebisa jechaadha. Kanaafiyyuu waa'ee Dubroo Maariyaam irratti ergamoota irratti qulqulloota irratti wareegamtoota irratti kamirrattuu Yesuus Kiristoos irratti sillee yoo ta'e kamirrattuu gaaffii qabdan akka gaafattan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechaadha. Baruu kan barbaadan kan gaaffii isinitti ta'e kan shakkitoonni yeroo hunda isin rakkisaa jiran hunduma isaayyuu gaafadha. Kanan danda'u isiniif hin deebisaa kanan hin dandeenye immoo abboota gaafadhee tanan barsiisota wangeelaa gaafadheen isiniif deebisa jechaadha. Walumatti egaan maatii waaqayyoo manni amantaa keenyaa gaaffii kamiifuu deebii qabdi waan ta'eef gaaffii kamiyyuu kan qabaattan yoo ta'e ni deebisna waan ta'eef gaafadhaa. Koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jedha. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hundumti keessaniyyuu wantoota gaaffii isinitti ta'e kamiyyuu akka gaafattan isin affeereera jechaadha. Gaaffii kan isinitti ta'e kan isin cinqu kan sirraasu bakka tokko akka dhaabbattan kan isin dhoowwe jiraachuu danda'a waan ta'eef akka gaafattan irra deebiin gaafadhaa. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Subscribe like share gochuun dagatinaa. Nagaa ta'a.